na ture. Osoo YouTube san hin baniin dura Facebook irratti gadhiisu ture. So yooniin tilmaamaan siif hime malee lakkoo isaan hangana jee hin beeku. Tilmaamaan garuu I think hanqaa irratti viidiyoo 250 220 soddoma hangana 200 ol daleenee jiranii yaada. Facebook fi YouTube biraatii fi YouTube namarratti fi YouTube keenyaatii fi miidiyaalee garaagaraa irratti hojjennu walitti qabame hanga viidiyoo 220 hanga 50tti daleenee jechuudha. Waaw. Galatoomii sittiin deebi'a. Badhaasottiin achi dabra. Badoo hiyya ammallee galatoomii jecha osoo haragaa fi deebii kaanitti achi hin deemne atilleen akkuma obboleessii keenya qallaan wal barumsa keessa jirti. Mee obboleessa kee callaa wajjin akkamitti walitti dhufte arki keessa akkamii waliin seentan haalli isii wajji jiraachuu turtanoo maal fakkaata? Mee kanarraa xiqqoo duranuu. Galatoomii Uga dubbachuuf illeen dubbiin tun akka miidiyaa irra dhufneef hedduun ifaa ture. Hunda caalaa immoo silbee irratti yaada. Akkamitti akkana asirratti dhufuu dandeenye beeka. Maali bakka itti galu. Haa ta'u garuu gara ibsaa yeroo ta'u akkuma inni dubbate naaf callaan waggaa 8 moo 9 ol barre. Bakkattummaa walitti dhufee tarantii hunda caalaa garuu aartiin sirriitti walitti na boronse ture. Draamaa garaagaraa aadaa osoo akkuma inni jedhu wal fakkaataadha. Gama feesbuukaatii fi hojiilee garaagaraa hojii godhachuu haga isteejii gahuutti. Badoo biyya sagalee xiqqoo aanullee natti dhagahamtu hin jiru. Atiinis muut godhiiti kaasimee yookiin dagotti hin jiru. Ammoo hin dhagahama? Yaa sagalee mee xiqqisoo ol nuuf yaa qulqulluu miti sagaleen. Dhagahama ammoo? Amma ni dhagahin amma hayyee. Akka itti Yaa suuraa warri deegagaa'e naaf callaa turree fool barre. Sababa irratti illee ta'ee bakkattummaa kun waliin dhufe waggaa 8 moo 9. Hunda caalaa naaf waliin firoomsee akka jiraatu godhe hojii aartiiti. Hojii aartii irratti immoo waan bakka filamaan gama feesbuukaatiin osoo yuutuubiin even isteejiilee garaagaraa dabalatee jechuudha. Waa iddoo hojii dalagu ture. Biyyaa keessaa garuu wal dhabdee ni dhufti. Maal akka ta'e garuu haga jijjiiramuu isa fide. Naafis hin galu. Hundaafuu tura wal baay'ina naafini. Thank you. Galatoomii amma karaa daayirektii karaa sana osoo hin seeniin duratti birraadhaan ol naqadhaa naafoo saada akkanumatti. Birraa fiti. Birraa kottu yeroo takka ol naa seenii. Birraa asirratti hojii viidiyoo nuu banii. Okay. Birraa hiyya viidiyoo nuu banii yeroo takka. Please. Mukamaa jiru. Gasti eenyutu akkana gurguru jira wayit. Gastiin tuttuqinaa please. Okay. Birraa viidiyoo nuu banii yeroo takka. Thank you. Baga nagaan dhufte. Okay. Ammallee hawaasni irra deebinee galatoomaa jalqaba irratti birraa kiyyaatillee baga nagaan dhufte obboleeyyan quuqaan obboleeyyan dhukkubsitee hojii ta'e dhiistee as gubbattiin warqamuu keetiif anaa dhufu baga nagaan dhufte jalqaba irratti hawaasaanis salaamtaa jeeni obboleeyyan keetis nagee gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak kira tu ada orang mungkin ada wala bang kana terus itu hari itu ya ada sosial media itu nah lepas ni dua tiga jalan sering boleh ada ni ada ummo kerja kerja berada di rumah dah memang seperti leh tu wan dan di sini belajar lebih mudah berkana berarti harus jual kalau kita itu jual kalau pada juga misalnya lain bani rako itu wan masalah ni jom kanau dah ni bakal kata agama kana itu tak agak tu ninja kemudian kemudian tu namni angga pada jalan tulen Arab di kenile wala modo ti jani namni wala ti buat tu wala ti aru yo kau aku di itu manharawan namni guru wala mana ba maal isa sagalee narra taphadooti tagallaa birraatis mee telefoona tolchi sagalee
TV kabdi. Mee okay sagalee ijoo jiran koomantiinis beektaa sagalee tolchaa qulqulluu miti sagalee maaliif gadi Assalamualaikum Ammo. erfaadhaan qabdu mi okay it's okay itti fufee Juga, amma naga re, naga kamu. okay amma Hah? amma posto itu Adiga itu kurang naga suram ni berada kau jiran. okay ini lagi sini mi haye itu berah haye deh Oke. Akadi. Namnu diga ulama daba, namnu ulama bembo. Ulama te arara kaba di boleh te arar to bete di bakal to min kan den bakal di ram te argamu kana to di bakal itu nanti mana ti ani izal labelu dokter ini nama kafami te lingirani what sagalen daga Muhammad amma katiyyega maal isa qulqulluu miti sagaleen ta'e hay inde no dringo boleta tolchi sagalee ammo es me birra Hah? me Wai shi haze jagam bar wai shi ja sai Saya dia bu me, anu nanti kamu jira bakal dia apa? me bai devi me anamut oguin lal amma shi shirin jirtu okay so sagaleen tiyya qulqulluudha mi simbiratti sagaleen tiyya qulqulluudha ina geessamii sagalee qulqulluudha sagaleen akka ajaa'ibaatti. amma tajallaa qulqulluu okay birraa deebi'eeti birraa deebi'eer kadhu okay invite okay Bada invite si godhe jira. Kottu accept godhe. Haro ni jirta zala haro no jiraatte nambara takka takka tuqi hara boodatti single china. Bira invite si godhe jira malle. Bira accept godhe yeroo takka. Bira invite si godhe jira accept godhe. Sagalee marwaatu akkas godhu jiran fakkaataa bara. Oo walafti. Okay. Malaysia cuma itu. Dufteesa? Malaysia cuma itu. Sokka yo manjo ha. Banadu video. Nagaa amma. Amde semua mana amde. Ay, me amut ko duaya. Wait, ana amut ko raset. Laa ammaan tana sagaleen nagaa qabdi. Amma ni kata ni. Eega. Dika magam ni inde. Jangan dugi ya. Ibu pernah marah. Oke. Amma si degen. Akadi kumanggaram terfase jalan tulame nu na pasai ba si sai bong ko tonte na ko bele ni si ko di situ bonte jalka ba so onde jen anatu doge walite arar to mo wanin den undo guradin ture emil ko ni kawni namni anga walite arar to fi yero takalama tadi kas walite arar ten ture wani danji duji mo dimma walite araro ko fan dum wani tayni jecha rede de beni wol labbi ne tanji tu me taw kanat atille du fum barbanne gafa duro yan ne tara du fo ni dia tu no de garulen turre social media rati woni be wa mredam jinno yan garu ergati salla menu yada asirra e gadi famboda amalle wannan rati wonni ya tayni makana ne ga rati
hawaasa fi hunda warra asirra jiru barbaadu. Akka asirratti gartee akkana yaani hamtu walii dubbatuu fi wantoota garaagaraa haa ta'u osoo hin taane rakkoon isaan jidduutti uumamte tun akkamitti furmaata akka argattu qofa irratti akka xiyyeeffannutti osoo ta'e bareedadha. Sababni isaa wanni sooshaal miidiyaa irratti namni waggaa dila kana waliin ture akka obboleeyyanitti mana tokko keessatti waliin galaa bakka takka waliin hojjechaa halkanii guyyaa waliin wanti jecha dhimma ifii dursanii dhimma biraatiif yaada namni waliin sadarkaa kana ture. Amma deebi'anii hamtuu walii sooshaal miidiyaa irratti baasanii dubbatuun hedduu ulfaata. Amma kaayyoo waan kanaa asirratti hamtuu walii dubbatanii abaluu akkasuma godhee jaanii osoo dubbatamuu baate annatti tola. Sababni rakkoon furmaanni kun ittiin furamuu danda'u jara kana lameen jidduu maaltu mudate wanni mudate kun hoo akkamitti furmaata argachuu danda'a jechuu yoo taate malee abaluutu akkas na godhe waan akkasiin na godhe jaanii hamtuun hanguma afaan keenyaa baatee nama biraa bira geessu wanni suni furmaanni ishillee fagaachaa deema. Hanguma namni dhagahee namni garaagaraa by the way sooshaal miidiyaa irratti waan bahee jechuun waan furmaata illee osoo waan argatu tahee waan tan furmaata dhoorguudha malee furmaata itti fiduun akkaan amma jee kanatti yoo ta'e malee rakkoon furmaata kanaa maal itti godhuu qabna qofa irratti yoo xiyyeeffate malee abaluutu akkasa na godhee abaluu kanaatu waan akkasii dalagee isaa akkasa na godhe jaanii yoo wal himachuu taate asirratti rakkootu uumamaa deema daranuu. Sababni namni sooshaal miidiyaa kanarra jiru namoota keessattuu warri tiktaak irra jiru namoota ajantuma dubbii namaa godhatanii taa'anii haasa'uuf sooshaal miidiyaa kanarra jirantu jira. Hundi kan beektanii namoota akkasiitaniif ajandaa godhuu osoo hin taane furmaanni rakkoo tanaa maali waan jiru irratti osoo xiyyeeffannee bareeda. Rakkoon isaan jidduutti uumamte maali? Rakkoo tanaaf yoo furmaata akkamitti itti goonaa waan jiru irratti xiyyeeffanne yoo wanni hafe tahaa isaan jiraatte akkuma jalqabne sanitti akkuma jalqabaa gaafa amma dura lafatti haasofne sanitti lafatti deebinee haasa'uu dandeenya malee dubbii guutuu asirratti yoo haasofnu taate furmaanni sunuu ni hafa jechuu barbaade. Kanaafuu akka namaan tana jee kana yoo ta'e bareedaan jaanii yaadni keessan namoonni biraatti asirratti dhufanii maal akka goonuu qabnu akkamitti isaan walitti araarsuun akka danda'amu irratti marii haa goonuun jaa ammoo isin lameen callaa fi badhaasuu waan hin dhaamuuf isaa akkas na godhee kun akkas godhee waan akkasii godhee jettanii hamtuu walii asirratti hin baatina namni gammachuu waliin beekaa hamtuullee isin jidduu hanga sunda waan wanumaan fedhe sun yoo isin jidduu jiraatte baatanii hamtuu waliin dubbatina jechuun barbaadan akka wanti akka ka'umsatti jechuudha osoo dubbii tana haa ta'uun jalqabin duratti waliin hammeessinaadha. Waan namni itti isin wanti fuuldurallee waliin jireenya keessan booressu asirratti hin dubbatina. Dubbiin hamtuu namuu akka hin dubbanne jechuun barbaada. Kanuma welcome haroo. Galatoomaa. Okay. Galatoomaa birraa sagaleen tiyya ni jirti warri mana haroo bagana gaan dhufte. Okay. Asirratti obboleeyyan warni beekuu qabdani sun hundi asirratti ammaan tana waan lamaatu jira isin hundi dhaggeeffadhaadha. Wanni lamaan jiru waan jiru guutuu dubbannee furmaata baasuu yookiin immoo waan jiru hunda as gubbatti dubbannee bifa biraatiin osoo hin taane bifuma nagayaatii fi bifa gaariin bifa gaafiilee isaan gaafannuun deebisaa gahaa finnee asuma gubbatti furmaanni san immoo eenyu harka jira isin harka jira hawaasni harka jira yoo isin furmaanni waan fedhe haa ta'u furmaata sanni kanninaa kajattan taatanii furmaata san ammaan tana itti goona dubbii san immoo asumarratti ajjeefneeti asumarratti osoo isin jirtanii walitti fayyifnaa jechuu isinii galee nitorkii eenyu okay furmaata ni kannitanii furmaata yoo kannitan nuti waan manatti haasaan hunda as gubbatti naasawan isinii galaami waan keessaa naasonne guutus finnee as gubbatti naasonnu san akkasitti nun eegina wanni hundi as gubbatti hin haasayamu immoo
furmaata ni barbaanna. Furmaata sanii isinirraa barbaanna. Haroonis dhufee jira. Yaada haroo irraa fuudheetiin san boodarraa karaa obboleeyyan keenyatti achi dabarraa. Haroo mee waan kana gaa jalqaba irraatilleen keessallee waliinillee asonne quba qabda asiin si guddisa. Quba qabda. Dubbiinis akkamitti akka deemamuu turtes quba qabda. Ammaan tana waan kana osoo diippilii hin taane sababa isaan itti wal dhaban isaan lamaanuu gaafannee karaa furmaatatti dabarramoo lakkii dubbii tana akkanumatti ni ajjeesna furmaatas ni goona karaa araaratti haa dabarruudha. Mee yaada kan kee jalqaba. Tole, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan kiyya duraan dursee obboleessa kiyya Abdee Shawuu caalaa badhoo fi birraa inspire hedduu takka galatoomaa hawaasa keenyaa kanas gara jirtan bifama anillee xiqqoo isinirraa dhibaa wayitiifin ol seene kana mata akkaatti duraan dursee obboleessa kiyya Abdee waan kana sa'aatti fudhattee kana ifaa jirutti hafaltee waan kana asitti hawaasa irra fidee formaata obboleeyyan keenya kana gidduutti fiduu yaaloo hedduu takka galatoomaa si ja'a. Ani akkuma ati yammaan tana tuyxee xiqqoona duratti illee haasofitanii jirtanii gaafa akkumaan amma irraa dhaqqabe kanarraa hin fuudha. Yoonii fi silaa waan kana badala dubbiillee keessaa akkasitti asoo hin dhoosne akkuma ati reefu jettee maaliif akkuma Oromoon jettee garii rifeensa kana nama dura haaddatanii garii ammoo qoma haaddatan jedhanii waan san taatiin jecha arraan tana obboleeyyan keenya kana asirratti asoo isaan hin fayyisne adda hin yaanu. Kun waan jala muramee jiru jechuudha. Kun gaarantii inshallah yoo rabbiin jedhe. Kanaafuu osoo nuti jirru wanni kun numa hin taane waan san furmaata san finneetuma asirratti kan fixnee baanuu tahaa jechuudha. Waa hundaa'u kanaafuu Ulfaadhu Ashu oliin deebisa. Okay akkana goona. Yoon fi dubbiin akkana haa ta'u ta'ee akka birraan jiru sanitti yoo haa ta'u ta'ee waan jiru guutuu anaa dubbadhuuti. Keessa osoo hin ta'in waan takka takkaan dubbadhee furmaatatti yoo deemnee birraa anummaan takka takka irraa wal dhabdee kanaa fi maal akka jiru guutuu dubbannee san duratti immoo wal dhabdeen kun hawaasni uummanni kaayirootii fi lafatti yoo maaliif araarri kun bu'uu dhabe irrattis yaadni ni kan namaa kasan booda furmaata asuma irratti akkuma haroon amma dhufe kanatti namoota nu barbaachisan ol galfannee furmaata kana asuma irratti irraan tana cufnee firraa finnaa jechuun osoo karaa dheerallee deemini karaa saniinis arraan tana inshallah furmaata itti agarreetuma deemna birraa san duratti gaafiin si gaafadhuutu jira ati gaafiin nan si gaafadhu akkamitti dubbiin tun online irratti bahuu dandeesse namoonni si dabalatee namoonni jajjabaan osoo kaayiroo san keessa jiranii akkamitti haddii kana namni dubbii tanallee sitti natti jalqaba fide sihi yeroo ati natti fiddoon piraanki akkanaan irraa dhiisaan isin hin jee piraanki irra ogguu irra deebitee dubbiin jabaattuun anis jidduu seenuu danda'e akkamitti lafatti dhumuu danda'e dubbiin tuni mee kanarraa xiqqishoo nu dubbadhu immoo badhaasoo callaa birraa haroos dabalatee ani waan nu barbaachisu furmaata sanii waan akkanaati jennee daangaan hin ibsinu isin hunda akka isinii galutti daangaanii waan aganaati jennee akkana jennee waan ibsinu miti akka furmaatatti nu ifnu immoo in general gooneetuma dubbanna jalqaba irratti birraa gaafii tana qofa irratti xiyyeeffadhu akkamitti lafatti dubbiin tun akka dhumuu didde mee adda nu baasi. Okay, itu galatoomi ulfaadhaa itti durii dubbiin tuni jalqabdee fi isaan lafeen gaafa wal dhaban dhimma ofirratti wal dhaban namni isaan wal dhaban dhimma waa'ee diinagdee fi waa walirraa qaban jira waan kanarratti wal dhabanii fi waan kana ammoo isaan gaafoo fi ammoo wantoota hedduu waliin dalagaa turanii waliin jiraachaa turanii namni ammoo waliin jiraatu akka obbolee jiru dalagallee waliin qabu akkasuma jireenya isaanii guutuu waliin qabu faayidaaleen garaagaraa jidduun jirti namni faayidaan jidduu seente immoo obboleeyyanillee wal dhabsiifti abbaa fi ilmaa wal dhabsiifti waan kanarra wal dhabanii gaafa waan kanarra wal dhaban jalqaba anaatu dhagahee gaa namni hedduu isaanitti dhiyaatu fi waliin jiraatu ana waan kana akka obboleessaa tokkotti dubbii tana naan ga'anii gaafan jidduutti furmaata barbaadudha isaan lameenuu yaamee wanti jiru furmaata itti godhuu hin dandeenye sababni hogganni isaan walitti araarteeti waan kanaatu jidduu jira fakkeenyaaf namni waa walirraa qabu tokko hanga wanni suni kafalamuufitti walitti araaramuun ni ulfaatti yeroo lama yookaan sadii akkas walitti araarteen ture
deebi'anii ammoo wanni sun hanga ta'utti waan jedhamu gartee what sagaleen dhagaamu jira dhagaama Dhaggeeffamu jira yaa. akkasitti waan kana sababni waan kana waan ta'e jecha ani yeroo walitti araarte hayyee waan kana godhuu ni dandeessaa itti gaafatamummaa kana fudhachuu ni dandeessaa waan jiru na dhiyeessanii keessattuu badhaasuu jechuudha waan jiru kana waan kana itti gaafatamummaa fudhattee godhuu ni dandeessaa waan jiru gaafii na gaafannaan ani ammoo dandeettiin ani qabu furmaata sanii itti godhuu osoo hin taane lameen walitti araarsuudha fakkeenyaaf waan jidduutti badee kana akka kafaltetti kafaluu fi wantoota garaagaraa gaa'ee waan kana hodhati dubbii tana dhiisaa asumatti jechuu waan hin dandeenye jecha sababa kanaa namoota garaagaratti dubbadhee nama agartee waan kana furmaata fiduu danda'a jiru hedduu gaafadhee ture ani egaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti laayiv hin seenu asirrallee dubbiin akka dhuftu hin barbaadu ammoo gara keessatiin namoota hedduun dubbisee namoota san keessaa tokko abdiidha abdiin ammoo waan furmaata jee yaadu asirra fide namoonni biraa ammoo kanneen an dubbise sooshaal miidiyaa irratti akka baasaniif osoo hin taane akka dubbiin ture osoo sadarkaa kanan geenye furmaanni itti dhufu namoota biyya kana jiranis tahee namoota biyya biraa jiran kan garaagaraa aboo rakkoo kanaatu jira waan akkanaati ijoollee kana akkam goonaa sadarkaa kanarra waliin jiranii waan jiru yeroo hedduu yaalii godhaatiin ture walitti akka araartinu manguddoo nama gurguddaa hunda yaameetiin ture walitti finnee ture teenyee haasonnee ture wanni kuni sadarkaa haasaatti osoo hin taane waan akkanaatiin furmaata argachuu danda'a waan jaamu waan yaada akkasii qabaniif jecha waan sanii ammoo ani godhuu waan hin dandeenye jecha namoota waan kana godhuu danda'an akkuma namallee irra deebi'ee wanni ibsuu barbaadu namoota waan kana godhuu danda'an jee yaadu kanneen hedduu ibna jalallee jiraachuu danda'ani namoota akkasii tanitti waan kana kan yoo goonee sadarkaa agartee wal gargaaree waan kana yoo goonee waan jiru nama hedduutti dhiyeesse namoonni waan kana nu hubatanii fedhinnaa akkasii qaban hin turre sababa kana isaan kun yeroo waggaa takka walitti araaraman yeroo xiqqoo booda namni faayidaan jidduu jirtu deebi'ee wal dhabaa irra deddeebiin akkasii wal dhabaa turan ammallee walitti naasuu ture hayyee dubbuma tana ol baaftanii nama duratti illee wanti nu godhina waan jiru garte namni furmaata wanta akkasii godhuu hin dandeenye si dhagee faayidaan inni si godhu hin jirtu fakkeenyaaf namni jidduu haasee waan ati balleesse gartee si gargaaruu hin dandeenye dubbii yoo dhagee faayidaan inni fidu hin jiru jee waan nama nuyicha ifin dubbii tan namni akka hin dhageenyellee jabo dho'isaa turre furmaata akkuma dandeenyutti itti godhudha jechuudha. Akkuma kaasee kana manguddoo umrii nurra gurguddollee yaamee walitti araarsuudha yaallee turre asirratti maa baaftan yaada jiru namni hedduun akka kaasu nan beeka ammoo hanga dandeenyu qofa osoo hin ta'in hanga dandeenyu ol akka kiyyatti hanga danda'u ol rakkoo isaan jidduutti uumamte kana fiiksi godhuudhaaf tattaafadhee ture namoota hedduudhaan gahee nama gurguddaa yoo gartee nama narra guddaa nama arrii qabu qaba jennee namoota akkasillee fidee dhugaadha nun salphifnee yeroo saniif dubbii waan akkanaati yaanii dubbii adda nu baasanii addaan deemnee hanga wanni sun furamu jenneeti. So namoota gaa waan kanaan itti himaa ture keessaa tokko abdee ture abdeen ammoo akkanan godhaa waan jiru yaada kana fidee sanillee mormaa turre lakkii achirra finnee rakkoo jirtuu fi wanti dubbannee isin xiqqeessinu akkaataa furmaanni itti argamu achirra barbaannaa waan jiruuni abdeen gaa asirratti ol baasuu danda'e. Isaan jidduu wanni biraa osoo kan jiraatu hin tahin akkuma reefu tana kaase faayidaa wayirra wal dhaban namni waliin jiraatu faayidaa wajjin qabaa namni wajjin dalagu dhimma walitti fiduutu jidduu jira akkuma beekamu namni waan takka walitti qabu ammoo wal dhabuun hin oolamu kanarra wal dhabanii kana caalaa yoo diiteeliin kan barbaachisu ta'e abdeen adda itti baasa wanni jiru kanarratti ammoo akka furmaatatti fakkeenyaaf haroo dubbisee turan jee dhimma kanarratti abdeeni quba qabanii namoonni tokko tokko illeen I think abdeen kan ittiin jiraachuu danda'a. Namoonni ani dhimma kana jalqabarraa itti himaa ture kaas jala jiranillee ol ba'anii dubbachuu danda'anii maqaa yoo yaamuun dirqaman taane. So wanni yeroo kana amma furmaata akkamitti mul'atuni maatii kana booda obbolummaa isaanii dursan deebisanii akkamitti akka waliin jiraachuu danda'an irratti akkamitti hojjan hojii duraan karatti addaan muran san itti deebi'anii akkamitti aartii saba kanaa guddisanii hawaasa kana bashannansiisuu danda'an ifiif illee jijjiiramanii hawaasa kana akkamitti akka tajaajiluu danda'an deebi'anii obbolummaan isaanii sun daran cimte akka duraanii sanitti amma ijoolleen tun sadarkaa obbolummaa waliin jiraachuu dhiisi sababa dubbii kanaati badhaasoo ganda biraa kireeffatee ganda kanarra galee jechuudha.
even amma na fi badatu wala argu da fi dura kita da yo kataro da wala bilbille wala ga bale wanda kana da wanda tabraga da ka kana bi isan ibi duwa da bi hana so wan kana akamite ka format ni tigoda mu amu marra yo itiya da ne du bareda yo mo detailing bi kana garpe adrat di betul kaba hadis tentang itu ase itiya jadi abdin pan dari harun sri ta namo te berat solba tadi khana jala da hatoni berbaca sa terus amas aku marra mutan khafe berat wi kala namo terus di dubi akara kana baru waktu nunggu di jatani usul dubat ubah ni anda itu tu kata ya wan nak tulurai pada waktu nunggu di Allah kata nunggu di isat waktu laki itu waktu yani namarati baka khanati so faga jaba mayon ni jidu irade narati wan unda tu dan tanana kata iba ko beli tu wan lal ni akhirnya mo de itu ira nama aku masa di ira video na tera ko ni record ko da me gra da onti ja wan hama usul dubat ubah ni wan positif arti yo ni ti iya pernah itu tak keberadaan ja itu tak kegala toma karena cara mau ni bisa rata kan mau kajira usaha deh ini tu benar cara mau ini karena itu tak kegala toma harus pada Sagale. Okay. Thank you. Asawa daerah dah soal beran asawa jala fitai jira. Akana gona commenti of okay office nira gonu. Okay. Yero tak caltu pesantin sadike nagal chada. I think azala jira. Sadike also ni ipso khatto. Okay. Abde oguta kawanta ka mention kanin godu fadu anille kanin brother bejira. Kanin mention godu fade. Luba kuma refin tana beranje anile obalekiti ya maki oro contact na bote turte kasuma bilileni so maki nilen yali saisan sin goda justu so asmana son to ne brother bro barban ne yete so alla fi enyo badason hedu takan wallahi isan galaton pada hedu takan like sayade agalaton ma jan fredi isan goda ni choki obalen ya isan la chudu to wararkan garbe miti haya jani wani sinjata nutaha nifud anna jani isini len malada dalle tibaste inshallah ma kana le fidde wani nakasala yenye haso dan dunile gone ya da to retu ammo kamu wanta ka bizeni fi mawuddo ta ka abde mawuddo masan harkat bizani to bale sa tanya abde wan kana fude firatu an guru recha nutille na kasumati tumsa irratta na janne wan kana walin irratti kan hirmaannu tahee cumaan barbaadeeti fayyaadee galatoomaa isaanii jechuun fadhaasumaan jechuuf isaaniif sagantaan sana akkas taate dhiifamaa jiran dheeresse. Abshir, thank you. Saadiqee as jala ni jirta mee caaltu yeroo takka saadiqee faan agalchi ammaan tana karaa daarektii karaa furmaata chechi deemneeti ashuu kottu sin barbaada ibsuun bante okay ashuu banii wanna kan kee banii okay amma namota lama kana kanu raafeetu jira so haro directly amma khara formaata timi kha achi demnu amman tana anis hasawa dheeraa godhun duratti commenti isin irraa hin cufa I think commenti yo bana diste bareda because namni yo commenti cufte niya so in charge to godhu fadana fakkaata namni okay namni je commenti ni cufta gusan okay obbaleyani dhageessan birraan already waan hunda haasawee jira wanni hundi efa haasaamee boodagaa anas tahee abbaan fedhee namni lama kawajja jiru wal dhaba diinagdee irratti wal dhabanii je gabaabsinee ogguu isin himnu diinagdeen sun immoo waan haganaatii haganaa wanni isin hin jennu hin jiru as gubbatti so yeroo dheeraadha kaayiroo keessatti ture dubbiin tuni I think ijoolleen lafattis ijibbaata godhuu turanii immoo furmaataatu argamuu dadhabe malee namoonni hedduun jidduu seenanii jiran yeroo seenanii furmaataatu argamuu dadhabe bikka kanatti ammaan tana haroo faas jedhii abdii daddarfaan ni jiranii Dr. Nuraddiin faanis ni dhufanii as jala ogguu dhufan naaf galchitanii asaantii faanii okay ashu welcome naaf galchitanii keessaan haasoineeti aboo waan akkana akkanaan nu qunnameeti bifa kamiin akkana goonaa bifa kanaan jennee
xumurre. Inshallah ammaan tan ammoo yoo ni fi ijoolleef gaacarraan kannina kajettan taate ijoolleef hin kanninu ibsaan damiinaatis nu gidduu ture haasawaa kana keessa yoo as jala jiraate ibsaa damiinaa naa galchitan caaltuu faanii yoo ijoolleef carraa hin kanninaadhaa akka isaan hin haasoyne I think wanni ifaan ibsuu fi haroon akka birraan akka haasawaa keessatti waan kana ijoolleen akka haasottu hin barbaanne jaanii isinoo ijoolleef carraa ni kannina moo lakki isaan hin haasoyini nutumaattu eefa hagana akkana jennee dubbanne daarektii kara furmaata akka dabarru barbaaddan furmaata dabarreetuma ijoollee ittiin haasoyinu ijoolleef carraan kanninu nutummaan osoo isaan